waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ilmatu haadha ofii albeedhaan kukkutee ajjeesee mana onatti gatee. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadha, waan mallaphee nama cabsuudha. Hayd ilma namaa gara jabeenyi ilma namaa daangaa darbeera. Viidiyoo kana dhaggeeffanname. Waan namudatti tokko sinihin ilmoo haadha ajjeefte argee yoo dhaqee laaleetiin jedhu obboleetti poosti godhan hedduu takka garaa na nyaatte keessan nagee dubbise boo'ee imimmaan qabachuu dadhabe dubbiin akkas ture. Mucaani asii suuraa simas ni godhu kana haadha isaa magaalaa Arsii Nageelleetitti balbalatti cufee qalee kukkutee reeffa haadha isaa dhossee biraa deeme. Reeffi achi ajaa'ee shamee foolii jedhee achi argame. Ilmoon haati dhaltee jette magaaziitti ta'ee ofii isaatiin harka isaatiin cicciree waan harki namaa nama hin goone godheen. Intala isii biraa shaashamannee inni yeroo hundan naannesaa intala isii biraa shaashamannee irra dhatte isuma kanaafuu nyaata godhadhee bira godhaa fi na jalaa du'aa jettee nyaata godhuu fi dhatte akkas isii nyaate. Warri aanaa Arsii Nageelle keessa jirtan dhimma kana irratti gadi qabanu hojjedha. Wallaahi nama wanti haadha tanarra ga'eedha boru haadhatee narra gatunis nuufaadhaan. Wanti haadha tanarra ga'e borus nurra ga'e ilmaan teena nurra raawwatu. Kana ammootu osoo danda'amee yakka ajjecha irra nu murteessanillee ammootu namatti illee hin ulfaatu. Hedduutu akka nama gaddisiisa. Bara maal keessa jirraan? Yoo seerri jiraate yoo heerri jiraate mucaan kun adda ganama gara seeraatti dhufee harka kennateera jedhanii Rabbi Rasuuli jedha waan itti amantanii jedhaati. Mucaa kana waan addaa wayii irra hojjedhaati. Rabbi isa muujiseessee dhiinummaan haadha sanii isa qabee isa haa ajjeesu. Waan inni irra ga'e as nuu baasaa miidiyaa irra nu mul'isa. Namni biraa irraa fakkeenya haa fudhatu. Dhugamatti akkanaa kana osoo gaazii itti rafarrafanii gubaniiti mana hidhaa keessatti illee basabbasamanii shamanii ani hin jiru. An ofii kiyyarratti baay'ee takka garaa laafaa dhiiga namaa miti imimmaan namaa miti fuula namaa guuruu arguun barbaadu nafseeti jirra. Garuu ammootu akkanaa kana oduu gaaziif kiribiitii bitanii na kennanii gubee umurii kiyya guutuu mana hidhaatti shame. Wallahi ofitti hin qaafan. Harka maaltu haadha nama tuqa? Harka maaltu haadha nama dhaye? Harka maaltu haadha nama ceela? Ija maaliitiin ceela'an? Haadha jechuun ka ofii osoo nyaanne nu nyaachifte ta'ee jettee ciniinsifattee dhaltee gannu buuste. Wanta haadhaa akka salphatti waan dubbatanii miti. Kana ammoo yoo seerri jiraate seera jala oolee dhimma isaa kana wallaa seeraan nu hordofame bakka wayii akka nu ga'u. Ilmoon wallahi ajaa'iba barta akkana dhaga'ee jiruuti dhaga'eellee ijaanillee argee sin beeku dhaga'ee sin beeku surur. Ilmoon haadha ajjeesee sanu kukkutee a'uuzu billahi min shayxaanir rajiim. Ana jiruuti yoo waan akkasii dhaga'een beeku namni waan akkana dhageette ilmoosii wayyoo wallahi akkanaa kana mee maaluma godhan taa'ee yaadee garaan na gubate. Ijoolleen Dubaayin keessa jirtan yoo obboleettii kenna Aliimaa Nabii beektan taatanii itti dhiyaadhaatii jajjabeessaan haadha ofiitiif jettee umurii fi biyya ormaa keessa jirtiin. Isa saniyyuu haadha rakkisa jettee biyya Arabaa fiduuf jettee ofii siiti halkanii guyyaa dhaabattee dhiiga coccobsaa paaspoortii baaftee inni ammoo deeme haadha si jala ajjeese. Inya hin ajjeese moo hin nyaata jedhaman kana subhaanallah. Wama jedhamtu nama harkaa bada raajiidha kun raajii. Ijoolleen Dubaay keessa jirtan Haliimaa Rabbi obsa si haa kennu haadha teena Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Dhaqaatii ijoolleen naannoo si jirtan jajjabeessaa nama haadhallee biyya Arabaa keessa dhabeeru. Baay'ee takka odoo Saudi Arabiyaa jiraate xalabaas yoo ta'e seenee fuudha. Garuu ammootu hin dandeenye ijoolleen Dubaay keessa jirtan isinitti hamaan mucayyoosan. Waan laphee nama cabsuudha. Akkuma viidiyoo irratti dhageessanii
ilmatu haadha ajjeese jechuudha. Ilmoon haadha ofii ajjeesee kukkutee mana keessatti gatee erga mana keessatti gatee immoo foolii kennee sababa sanirraan immoo erganaa immoo mucaan kun qabame mana hidhaatti galee jira harka kennatee jira jette obboleettiin keenya tokko kan argee tananii gaafadhaa jette hawwiin akkuma argaa jirtan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhalli namaa hangana garaa jabaata. Haati ofii kabajaa qabdi malee wanta kanaa miti haadhaaf kan malu waan baay'ee nama gaddisiisu. Ilmi namaa gara jabeen ilma namaa daangaa darbee waaqayyoon harmeedha tunis kan kun gocha suukaneessaa gocha ilma namaa irratti raawwatame wanta akkanaa kun yeroo baay'ee deddeebi'ee mul'ataa jechuudha. Maaliif yeroo darbe tokkollee Adaamaa keessatti haadha ofii dhalbeedhanii kukkutee ajjeesee jechuudha. Sinii galee waan baay'eedha kanaadhaa kanarratti kan deddeebi'aa jiru jechuudha. Kan immoo uummanni iyyatee ofirraa sagalee godhachuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Haadha ofii jechuun waaqa gaditti kan akka haadhaa hin jiru dhugaa rabbii jechuudha. Dhugaa waaqa gaditti haadha jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo siillee baga nagaa taatan baga jiraattas hin jecha egaa hordoftoota kiyya warroonni mana kanaaf immoo haarawaa taata sabskraabii gochuun maamila taa'e akkuma argaa jirtan waan baay'ee nama gaddisiisudha. Yeroo ammaa kana ilmi namaa bineensa caalee jira. Bineensa bosonaa wajjin jiraachuu ilma namaa wajjin jiraachuu jechuudha. Keessattuu haadha ofii gocha suukaneessa akkanaa irratti hojjechuu jechuun ani garaa jabeenya akkamii akka kennin beeku ishumatu dhalee ishuma keessaa ba'e ishumatti diina ta'ee lubbuu ishee galaafate jechuudha. Dhugaa isheen yeroo isa deechuu du'aaf jireenya jidduu galtee deessee guddistee haganaan geessee gaafa inni immoo akkas godhu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kun immoo dhimmi ilaallatu dhugaa rabbii dubbachuudha fi dhimmi wanta kana ilaallatu yeroo baay'ee waan deddeebi'aa jiruu fi kanarratti furmaata kennuudha. Waaqa furmaata kennuudha. Osoo namni nama ajjeese akkuma biyyoota ormaa kana keessatti ta'ee har'a namni keenya illee wal kabajee jiraata. Namni nama ajjeesu jechuudha. Bara kana keessa nama dhibamee du'e muraasa dhageenya. Garuu irra caalaa kanuma harki namaa ajjeese dhagaa jirra jechuudha. Bara maal keessa akka jiru beeku duraanii namni nama ajjeese hin jiru. Garuu bara kana keessa ilmi namaa akkuma shunkurtiiti nama ajjeesaa deema. Yoo ajjeese immoo hidhamee taa'ee nyaataaf taa'edha jechuudha. Odoo har'a murteen du'aa isaatti kenname namuu lubbuu akkuma lubbuu ofii jaalatu lubbuu namaas jaalata waan ta'eef har'a silaa lubbuu akkanatti ittiin taphatan jechuudha. Egaa ka hordoftoota kiyya adaraa keessanii viidiyoo kana sheerii godhaatii bakka dhimmi ilaallatu biraan gahaa'e waaqayyoollee waan akkanaa nama haa lagu ilmoo akkanaatillee waaqayyo isinirraa haa qabu. Ilmoo garaa jabaattu ilmoo akka haadhatti garaa jabaattu nama biraallee garaa jabaadhu haadha ofiitti garaa jabaachuun ani nama akkamii akka ta'e baay'ee na gaddisiise. Waaqayyoon harmee kanaafis lubbuu isaaniitiif boqonnaa haa kennu lubbuu isaanii haa maaru. Obboleettii intalli ishee ala jirtedhani jajjabina ishee dhafaa kennu dhugaa waaqayyoo gubattee fi biyya ormaa keessatti waan nyaatu haadha koo yaadu atan dhugaa rabbi.